Harka furii kabajamtoota daawwattoota keenya bakka raawwan daawwatan maratti nagaa salaamanni keenya kan onnee irraa burqeessan bara haadha qabuusin jechaa kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadhaan immoo qophii tana dursuudhaan isinii waliin turtii taasisoo Diinaa ol Ahmadii warreen chaanaalicha faalee taatan sabiskiraayib godhuun akkasuma karaa peejii feesbuukaatiin illee peejii Oromiyaa Vision foloo godhuudhaan nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jechaa guyyaa irraan tanaa dhimmoota jajjaboo haala qabatama deemaa jiru irratti kurfaa wajabaa qabanni isinii dhaanneeti jirra. Sagantaawwan jajjabaa guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabanne guddaa irraa gara xiqqaatti hoggaa isin biraan geenyu mootummaan Itoophiyaadhaa garee cimdoo Tigraay keessatti lola labsuudhaaf hariiroo Eertiraadhaa fi Ijipti akkasumas Suudaanii wajjin jabeeffachaa jirutu irratti akeekkachiisa dhumaa baaseeti jira. Tarkaanfii xiqqoo takkisni kana tarkaanfatu yoo kan isin agarru taate akka ibiddii dhadhaa beeysutti waraanaan isin beeysine jechuudhaan akeekkachiisa jabaa akeekkachiiseeti jira. Dhimma kanarratti ajandaa jabaa qopheeffaneeti jira. Gama duubaarratti isin biraan geenya. Dhimmiti biraa ammoo kan guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabanne waa'ee lammiilee Itoophiyaadhaa tan biyya Saawudii Arabiyaa keessatti hidhamanii murtiin du'aa irratti murtooyte mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran lubbuu namaa 200 ol irratti mallee waan irra deebinee dubbannu qabne jechuudha. Kuma sagantaa guyyaa kaleessaa keessatti kaafnee turre asirratti garuu xiqqoo wantiin tuqee biraa barbaadu komentii namoota hoggaa laalu sagantaa guyyaa kaleessaa irratti naasuun gartee namummaadhaa kanaan dura hoggaa namni tokko biyya namaa keessatti miidhame namni keenya walii garsaa ture san akka xiqqaachaa dhufteen hubadhe. Dhimmitu kun ammoo maalirraa hidhee hoggaan jala bu'ee qoradhu biyya namaa keessatti yakka biyya ifiitti hin hojjenne maaliif hojjeta waan ju'urraa kan madde akka ta'e hubadhe. Gabaasa bal'aa gama duubaarratti isin biraan geenya hanga xumuraatti nu hordofaadha. Jalqaba irratti ammoo wanti ammaan tana waliin haasnu waa'ee dhimma filannoodhaa kan yeroo ammaan tanaa deemaa jiru mootummaan akkamitti paartiilee siyaasaa biyyattii keessa socho'aniif mirga kannee eegumsa gahaa godhee fi akka isaan biyya keessatti duula filadhaa gaggeessaa jiran. Kanaan dura alaabaan amma isin daawwachaa jirtan kun magaalaa Finfinnee keessatti argamuudhaa miti nama dhuunfaa irratti gartee tasoo argamtee hoo wareegama ilmi namaa itti kafalaa ture lubbuun ilmaan Oromoo qaaliin meeqatti baa turte ni yaadatamu yaadatan dhuguma san dubbachuudhaaf bade har'a alaabaan bareedduun tun magaalaa Finfinnee keessa magaalota Oromiyaa hunda keessa akkanatti bifa isin gartan kanaan hawaasaan dabalamtee konkolaataa dila kanaan dabalamtee mul'attee kanatti ol dhaabbattee mirmirfamaa magaalaa hunda keessa deemaa jirti jechuudha. Mootummaan akkana carraa guddaa kana alaabaa tanaa kannee hoggaa magaalota keessatti kana mul'atte namoota hedduudha mataan dhukkuba akkasuma akkasuma jiran. Ban ammoo jijjiirama guddaadhaa lafatti illee gartee gadi bu'ee uummata keessatti illee gartee yeroo filannoodhaa san uummanni akka nama if hin barbaadu paartii hin barbaade akka filatu carraan akka amma miidiyaa gubbatti uumee kun lafatti illee akka uumamu abdii guutuudha qabna. Qabxiin jabaan guyyaa irraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabanne takka waa'ee lola naannoo Tigraay kan Tigraay mootummaa Ijiptii akkasuma Eertiraadhaa fi Suudaanii wajjin marii keessoo jabaa gaggeessitee Itoophiyaa keessatti hokkara akka kanaan dura lola Itoophiyaa irratti banuudhaaf deemtudha jechuudha. Dabratsiyoonii fi Eertiraa jidduu hariiroon jabaan akka jirtu akkasuma mootummaan Eertiraadhaa Dabratsiyooniif akka inni Eertiraa dhufee gartee ayyaana birmadummaa Eertiraa irratti argamuuf waraqaa afeerraa guddoon gartee ergamteef miidiyaa gubbaarratti ol baatee qoodamte. Gama biraatiin ammoo marii dhoo'isaadhaa isaa Suudaan keessatti Ijiptii fi Eertiraadhaa wajjin ta'anii godhaa jiran irratti mootummaan viidiyoo isaan achitti mariitan san waan argatee fi kallattiidhaan akka ibiddi dhadhaa beeysutti isinillee isin beeysinaa jee akeekkachiisa baasitti jira. Gabaasni guutuun kunooti itti dhiyaadha. ጽምዶ የምትባል ሀሳብ ከጅምሯ የተቀደመች ሀሳብ ናት። ጅምሯም መነሻዋም መድረሷም ይታወቃል። አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሀሳብ ነው። እንደ ሀሳብ ሉዓላዊነት ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነት ሀሳብ ናት። ተግባራዊ የምትሆንም ሀሳብ አይደለችም። Raayyaan ittisa biyyaa dhimma cimdoo ilaalchisee hawaasa dippiloomaasii Finfinnee jiruuf ibsa kan nuu hime. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa sochii cimdoo jaamuu wal qabatee yaaddoon birmadummaa Itoophiyaa irratti aggaamamu yoo jiraate tarkaanfii fudhatu ilaalchisee hawaasa dippiloomaasii biyya keessa jiruuf beeksisuu isaa ibse. Daayirektarri sabquunnamtii alaa fi tumsa loltummaa waraana raayyaa ittisa biyyaa Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu qaamolee sochii kana lafa qabsiisna ja'an akeekkachiisan. Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu kana kan beeysan kaleessa jimmata caamsaa 22 bara 2026 gaafii fi deebii miidiyaa mootummaa waliin taasisan irratti. Gaafii fi deebiin daqiiqaa 20 takka dheeratu kun guutumatti sochii maqaa cimdoo jaamuun godhamu irratti kan xiyyeeffatedha. Gaafii fi deebiin Meejar Jeneraal Tashoomaa Gammachuu kun kan tamsa'e mormitoonni Itoophiyaa garaagaraa akkasumas namoonni Suudaanii fi Eertiraa irraa ta'uu isaanii ibsame magaalaa Poorti Suudaan keessatti walgahii gaggeessuu isaanii viidiyoon agarsiisu gadi lakkifamee guyyoota muraasaan booda. Viidiyoon qophii kana agarsiisu chaanaalii yuutuubii Hidmoonaa TV jaamuu fi mootummaa Eertiraa waliin hidhata qabu irratti gadi lakkifame.
Kanaan dura jechi cimdoo jaamu tumsa hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi hooggantoota Eertiraa jidduutti taasifamuu ibsuudhaaf dhimma ittiin bahamaa ture. Hanga ammaa garee lachuu sadarkaa hooggansaatti hariiroo uummachuu ifatti hin himne. Gaafii fi deebii kanarratti Meejar Jeneraal Tashoomaan dhiyoo kana adeemsi cimdoo jaamu jalqabamuu ibsanii waa'ee maalummaa isaa gaafataman. Sochii kana farra birmadummaa jechuun kan ibsan Meejar Jeneraal Tashoomaan Itoophiyaanota gateettii isaanii waanjoo Firoonaatiif kennanii fi tuuta naannichaa irratti argamaniin kan uumamedha jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa chaanaalii isaatiin miseensonni attaachiiwwan teessoon isaanii Itoophiyaa ta'ee dhimma kana akka gaariitti akka beekanii fi hubannoo akka argataniif hojii bal'aan hojjetamuu beeksiseeti jira. Daayirektarri sabquunnamtii alaatii fi tumsaa loltummaa waraana raayyaa ittisa biyyaa keessatti attaachiiwwan biyya keessa jiraniif dhimma kana irratti hubannoo kennuun kan barbaachiseef ambaasaadarota isaaniitiif namootaa fi qaamolee duraa waan ta'aniif. Dabalataanis boruu akka tasaa yaada kana lafa qabsiisu jedhee qaamni hojjetu yoo jiraate deebiin kan namoo hawaasa dippiloomaasiitiif dursee kan ibsame akka ta'u yaadamee akka ta'es ibsaniiti jiru. Dhimma yaada kanaa waliin wal qabatuun boruu dhimmi kun rakkoo guddaa kan hordofsiisu yoo ta'e hayyama eenyuyyuu gaafachuu kan hin barbaachifne ta'us michoonni keenya namoonni nu waliin hojjetanii fi namoonni alaa yaada kana akka hubatan gochuun barbaachisaa waan ta'eef jechuun ibsaniiti jiru. Meejar Jeneraal Tashoomaan ministeerri dhimma alaa biyyattiis dhimma kana irratti hojii wal fakkaataanii hojjeta jedhanii akka amananis ibsaniiti jiran. Daayirektarichi sochiin kun yaaddoo nageenyaatii fi tasgabbii Itoophiyaa godhamee akka hin fudhatamne kan dubbatan yoo ta'u yaada kana hojiitti hiikuuf tarkaanfii fudhatamuu ilaalchisee garuu akeekkachiisaniiti jiru. Dhimma yaada cimdoo tana ilaalchisee garuu abjuu tana gara lafaatti gadi buusna jedhanii taakkuu takka yoo socho'an akka biyya birmadummaa qabduutti dhaabni kun yookaan ammoo dhaabni raayyaa ittisa biyyaa dirqamni mootummaadhaan kennamee fi itti gaafatamummaan kennameef akka qaama birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf hojjetutti akkuma dhadhaan ibiddaan baqoo isaanis ni baqan jenneeti amanne jechuun dubbatan. Ji'a Ebla Dabre keessaa waraanni Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu diroononni UAE Itoophiyaa Suudaan keessatti haleellaa raawwachuun himatanii turan. Himannaa kana bu'uura kan hin qabne jechuudhaan kan busheesse mootummaan Itoophiyaa gamee isaaniitiin Suudaan humnoota farra Itoophiyaa adda addaatiif akka wirtuutti tajaajilaa jiraachuus eeruudhaan deebii kennuun himameeti ture. Gabaasni kan BBC'ti. Abbootiin amantaa Kaatolikii Itoophiyaa Saudi Arabiyaan murtee du'aa lammiilee Itoophiyaa irratti murteessitee akka kaaftu gaafatan. Abbootiin amantaa waldaa Kaatolikii Itoophiyaa mootummaan Saudi Arabiyaa murtee adabbii du'aa lammiilee Itoophiyaa irratti dabarsee akka dhaabu waamicha dhiyeessan. Biyyattii keessatti yaaddoo nageenya godaantotaa dabalaa dhufee wal qabatee lammiileen Itoophiyaa dhibba hedduun lakkaa'aman dhiyootti adabbii du'aatiif saaxilamuu danda'u jechuun abbootiin amantaa Kaatolikii kun akeekkachiisaniiti jiru. Ergaa kaleessa baasaniin abbootiin amantaa kun guutuu addunyaa keessatti kabaja namummaatii fi jireenya godaantota Itoophiyaa eeguudhaaf waamicha dhiyeessanii godaantonni Itoophiyaa daandii balaa guddaa qabuun gara baha jiddu galeessaa kan akka Saudi Arabiyaa, Yaman, Liibaanosii fi biyyoota galoo galaana Arabaa deeman balaan isaan mudatu hangan qabu jechuudhaan ibsan. Abbootiin amantaa kun godaantonni Itoophiyaa baay'een hidhaa gudeeddii daldala ilma namaa hojii humnaatii fi balaawwan waraanaa hidhannoo waliin wal qabatan isaan mudachaa jiraachuu ibsuun isaan dhimmoota maatiin isaanii abdiidhaa fi mimmaanii gaggeessan waan ta'eef dhimmi lubbuu isaanii nu ilaallata jedhan. Araarri haqni akka dabuu hin taasisu barbaachisummaan isaa garuu araarri haqni akka jabaatuu fi warra abdii godhataniif abdii akka kennu taasisuudha kan jedhu wabeeffachuudhaan waldaan kiristaanaa keessattuu abbootiin taayitaa Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa adabbii du'aa irratti murteesseef dhiifama akka taasisan gaafateeti jira. Ibsichi dabalataanis haala godaantota Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiran ilaalchisee yaaddoo guddaa uumeeti jira. Achittis baay'een isaanii gocha hammeenyaa sababa jibbinsaa lagaatiin jireenya isaanii dhaban ni jiru. Akkasumas godaantonni Suudaanii fi Liibiyaa keessaan gara Awuroopaatti deeman daldala namoota hidhaa fi haalowwan lubbuu gubbaa jiran mudachaa jiraachuudhaas gabaasaniiti jiru. Abbootiin amantaa kun dabalataan uummanni addunyaa ka'umsa hundee godaansaa kan akka hiyyummaa fi dhiphina diinagdee hiikuuf akka hojjetan kan gaafatan yoo ta'u mootummootaa fi goftoliin tattaaffii namoomaa dursa eegumsa godaantotaa miidhamoo ta'aniif akka kennan dhaamaniiti jiran. Dhimmi kun kan dhaga'ame ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhiyeenya kana qunnamtii dippiloomaasii Saudi Arabiyaa waliin taasise keessatti waa'ee nageenyaatii fi riifoormii lammiilee Itoophiyaa naannoo mootummichaa keessa jiraatan irratti mari'atamee jiraachuu isaa erga ibseen booda. Ibsa miidiyaadhaaf kennan keessatti dubbii himaan ministeera dhimma alaa ambaasaddar Nabiyaat Geetachoo, ministeera dhimma alaa Gideon Ximootiyoos mirgaa ministeera dhimma alaa Saudi Arabiyaa injiinar Waliid Alkareejii waliin marii taasisuu isaanii dubbatanii turan. Achittis gama lachuutiin qunnamtii dippiloomaasii yeroo dheeraa jidduu isaanii jiru cimsuudhaa fi carraaqqii hojii seeraa babal'isuu akkasumas nageenyii fi riifoormii lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa jiran mirkaneessuu irratti mari'ataniiti jiru. Ministeerichi dabalataan Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaan hojjettoota godaantota Itoophiyaa naannoo mootummichaa keessa jiran ilaalchisee waliin hojjechuun
barbaachisummaa isaa irratti walii galuu ibsee jira. Dubbii himaan sun dabalataan ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootiyoos haala lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessa jiran ilaalchisee ministeera qunnamtiitii fi deeggarsaa addunyaa Afrikaa Kibbaa Roonaald Laamoolaa waliin cinaa walgahii ministeerota dhimma alaa BRICS Niw Delhiitti mari'achuu isaanii dubbatanii jiran. Akka gabaasa ministeerichaatti gamalachuutiin rakkoolee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessa jiraatan mudachaa jiran furuuf waliin hojjechuuf walii galanii jiru. Gama biraatiin ammoo marii ministeer deetaa ambaasaadar Biraanuu Tsaggaayitii fi ambaasaadara Afrikaa Kibbaa Itoophiyaatti argaman Naansee Baaloosii jidduutti taasifameen weerara deddeebi'ee uumamuu fi hammeenya jibbinsa alagaa godaantota irratti xiyyeeffatu hordofuun nageenyaa fi eegumsa lammiilee Itoophiyaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffatamee jira. Yaanni kun kan kenname miseensonni hawaasa Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessa jiran mootummaa fi qondaaltota imbaasii Itoophiyaa dhimma ajjechaa lammiilee Itoophiyaatii fi hammeenya daldala godaantotaa irratti xiyyeeffatu irratti deebii gahaa kennuu dhabaniiti jiru jechuun erga kaasanii guyyoota muraasaan booda afgaaffii kanaan dura Addis Standard waliin taasisaniin miseensonni hawaasaa akka jaanitti irra deddeebisanii eegumsaa fi gidduseentummaa gaafatanis abbootii taayitaa Itoophiyaatiin akka irraanfataman itti dhaga'amee jira. Yeroo sanatti bakka bu'oonni akka jaanitti kutaalee Afrikaa Kibbaa adda addaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 7 ajjeefamanii jiru. Daldalli Itoophiyaa hedduun saamamee jira yookaan weeraramee jira jechuun ibsan. Poolisiin naannichaa yeroo tokko yeroo weerarri uumamu dafanii aakshin fudhachuu yookaan qorannoo gahaa taasisuu dadhabanii jira jechuunis kaasanii jiran. Imbaasiin Itoophiyaa Piriitooriyaatti argamu Addis Standard akka ibsetti haalicha dhiyootti hordofaa akka jiruu fi qunnamtii dippiloomaasii fayyadamanii abbootii taayitaa Afrikaa Kibbaa waliin dhimma nageenya lammiilee Itoophiyaa ilaallatu irratti dubbachaa jiraachuu addeessee jira. Qondaaltonni imbaasii akka jaanitti nageenya lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatanii mirkaneessuuf carraaqqiin deemaa jira. Miseensonni hawaasaa sanadoota seeraa qabachuu fi abbootii taayitaa naannichaa waliin akka deeggaran itti dhaamanii jiru. Waliigalteen kun kan taasifame yaaddoon Itoophiyaa keessatti haala qabinsa godaantotaatii fi hidhamtoota Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa jiran ilaalchisee dabalaa kan dhufe walqabatee hoggaa ta'u keessattuu gabaasaawwan dhiyeenya kana bahan dhimma adabbii du'aatii fi haalawwan naannoo muummichaa keessatti hammaachaa dhufan hordofeeti. Sinodoosiin qulqulluun mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ji'a kana keessa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaatii fi Saudi Arabiyaa keessa jiraataniif mirga namummaa araaraatii fi haqni akka uumamu waamicha uummataa dhiheessee jira. Sinodoosichi gabaasa lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa adabbii du'aatiif saaxilamaa jiru jedhu irratti yaaddoo gadi fageenyaa qabaachuu ibsuun mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen addunyaatii fi abbootiin taayitaa Saudi Arabiyaa furmaata namoomaa akka hordofanii fi lubbuun namootaa dabalataa akka hin dabrine akka taasisan gaafatee jira. Kanaan dura Paatriyaarkiin Abuna Maatiyaas abbootiin taayitaa Saudi Arabiyaa dhiifamaa akka taasisanii fi murtee adabbii du'aa hidhamtoota Itoophiyaa irratti dabarsee irra deebi'ee akka laalu gaafatanii turan. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa tattaaffii dippiloomaasii adabbii du'aa dabalataa dhaabsisuudhaaf yaadame akka jabeessuus gaafatee ture. Yaaddoon haarawaa dhalate kun akeekkachiisa Human Rights Watch haala qabinsa godaantota Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessaa ilaalchisee dhiheessuu hordofeeti. Ibsa dhiyeenya kana baaseen dhaabbatichi abbootiin taayitaa Saudi Arabiyaa adabbiin du'aa dhiyootti raawwatamuuf jiru yoo xiqqaate godaantota Itoophiyaa 65 dhimma qoricha sammuu hadoocha ilaalchisuudhaan dhiheessan akka dhaaban gaafatee jira. Dabalataanis lammiileen Itoophiyaa 3 ebla 20 takka keessa ajjeefamuu isaaniitis ibsee jira. Human Rights Watch hidhamtoonni baay'een dhaddacha haqaa ala ta'eef saaxilamanii jiru. Seeraan bakka bu'uu fi jiddugaltoota afaan sirriitti kaniif dhabanii jiru. Yeroo tokko ammoo sanadoota isaan hin hubanne akka mallatteessan dhiibbaan irratti taasifamaa jira jechuudhaan himee jira. Akka garee mirga namummaa kanaatti warra adabbii du'aatiif dabarfaman keessaa baay'een isaanii lammiilee Itoophiyaa waraana naannoo Tigraay keessaa baqatanii boodaas carraaqqii hojii argachuuf Yaman keessaa gara Saudi Arabiyaa deeman ta'us himee jira. Dhaabbatichi akka jedhutti hidhamtoonni muraasni jimaa kan Itoophiyaadhaa fi Yaman keessatti akka aadaatti ilaalamuu fi hayyamamaa ta'e garuu Saudi Arabiyaatti dhoorkamee geejjibsiisuudhaan kan kaasan yoo ta'u, godaantonni muraasni daldaltoota seeraan alaatiin dhiibbaa irratti taasifamee dhimma kana akka baadhatan taasifamaniiti jiru ja'a. Human Rights Watch dabalataan mootummaan Itoophiyaa adabbii du'aa dabalataa ittisuudhaaf tattaaffii dippiloomaasii dafee akka taasisu gaafatee jira. Kunis yaaddoo ummaatii fi gareewwan hawaasaa lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa adabbii du'aatiif dabarfamanii dabalaa jiraachuu isaa hordofee hoggaa ta'u, dabalataanis dhimma ajjechaa uummataa deeggarsa qonsilaa murtaa'aa ta'ee fi miidhamummaa godaantota waraanaatii fi dhiphina diinagdee baqatanii ilaalchiseeti. Ji'a dabre keessa biiroon dhimma dargaggoota Tigraay akeekkachiisa baase keessatti akka jedhetti dargaggoonni Itoophiyaa 200 ol mana hidhaa kamis mushaayid Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii turan bakka bu'iinsa seeraa gahaa malee murtee adabbii du'aa uummata irratti dabre hordofuun ajjechaa irratti raawwatamuu danda'a jechuudhaan kaasanii turan.
Addis Standard waliin yeroo dubbatan Haayish Subaagaadis hoogganaan biiroo bulchiinsa yeroo Tigraay akka jeetti hidhamtoonni kun mana hidhaa Kamis Mushaayit naannoo Abahaa naannoo Asir Saudi Arabiyaa dhimma baala sammuu namaa haduuchuun himatamanii hidhamanii jiraachuu hime. Haayish akka jedhanitti dargaggoonni Itoophiyaa 200 ol bakka sanatti hidhamanii jiraachuudhaa fi murtee uummataa jaaniin adabbii du'aa argataniiti jiru. Dabalataanis hidhamtoonni muraasni adabbii du'aa eeggachaa akka jiran himeeti jira. Gabaasni kan Addis Standard. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya khurfaawni jabaan guyyaa arraan tanaa isin biraan gahuudhaaf qabannee kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaataa qophii tana dursuudhaan kan isin waliin turtii taasise ani Diinaawol Ahmadii warreen chaanaala miidiyaa kanaatiif haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoolee nama yoo ta'e hedduu bira akka qabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isin jecha sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessa nu jiraadha.